أم فراول سي ودي إسيمو إسيمتي أكا ربي دجي في سمي سي أومي سي غافتا أجندا كان أوسو إسي ستنمني توقفا أكامت برده لما فامو إسي مال الراكاتي sitti himachuu dandeesse atiif isiin eessatti wal beektan maal inni wanni uummata hunda keessaa si filachuu dandeesseef kana qofa naa deebisa akka obbolummaatti akka ilma arsee tokkootti akka ilma musliimaa tokkootti. Ayyee bareeda. Gaafiin kee bareedaadha. Gaafii kee si deebisuun duratti koomantiilee dakaadhaan kan hubachiisa gabaabduu kenneef bira kutuu barbaada. Tokkoffaarratti namoonni reedis Ummi Firaawolis jaalattanii arraba waan adda addaa waan hunda mana kiyyatti osoo godhatanii bareedaadha. Asitti dhugaa jirtu yoo baruu barbaaddan naamusa osoo qabaattanii gaariidha. Okay, reedi na gaafachuu keetiif galatoomi. Calqaba irratti sillee dhufee si dubbisee jira. Akka nama wal beekutittis akka ilma arsiitittis akka oromootittis kabajaan si naasee jira. Gaaffiinis gaafadhe ni beekta naa deebisteerta. Achi boodan sin arrabsine waan tokko sin hin jenne gabaabumatti sirraa dhaabbadhe dhiifama jedhee okay. Hawaasa keetii kanumaan xumuree gara Ummi Firaawolitti tara. Ani nama tokko faayidaaf yookaan immoo basii deebisee naa deebistee ati naa deebisnaan akkasumatti fudhadhee dhiisee bira kutee sin jedhee jira. Okay. Akkasumatti fudhadhee okay. Rabbiin isin yaa tolchuu jedhee bira kutee sittis deebiin deebisne sillee mormanii yaadattoo ta'e okay. Kanaan alatti ani gara laafoon akka namoota biroo faayidaaf sodaaf kabajaaf jaalalaa kennaniif jedhee waan Ummi Firaawol naan hin jedhinis waan isin jettis dabalee hin himu. Ummi Firaawolis as jala jirti. Ani Ummi Firaawoliin kana dura lakkoofsa isii hin qabu waliin dubbisnuuf ol walirraa ni qabna okay. Haa ta'u garuu dhiyeenya kanaan ga'u dhabdan kasaraa ta'ee dhuftee yaa'u tiktaakiin kun illee hin gubanne hin jira. Na dubbistee na dubbisnaan akkuma ilma Oromoo tokkotti natti himattee anillee gara miidiyaa hin dhufne calqaba irratti Ummi Firaawol gaafii hedduu gaafate. Yeroo sitti himattu kana waan ati uummata hubachiisaa deemtu yeroo sitti himattu kana naasaa xiliidhamo na araarsidhamo maaltu miidiyaarra akka fiduuf dirqama ta'e laalamoonni wal hubachiisuu qabnu naafsi rakkoo walirraa hin qabnu nan beeka garuu haqa uummanni baruu qabu isiin miidiyaa irratti ilaa wallaahi qabrii borgadi seenuudhaaf deemu gara laafoo ati du'uuf deemta ilma namaa. No, rabbi bira gana bibi gaafi mana gaafate malee dhagaye reedi. Gaafi mana gaafate malee rabbiin bira rakkoo kan deemin. Miidiyaa irratti as naafaa isin jetteetiin ati dirqama kee dirqama oromummaa dirqama dubartii waan taateef baatu dhufte moo lakkii waa'ee immaan keessan kun naquuqee yookaan waa'een isii naquuqee jennaan dirqama ajandaa godhee dubbachuu qabadee murteeffate jedhamu. No, kanaafuu rabbiin bira ga'een kaane akkana nu yoo na gaafatte sii deebisa maal jechuun ani bari haqan barbaadan ani yoo ati haa gabaannatti rabbii gonkumaa gara miidiyaa naa fidii miidiyaa irratti naa fidii naan hin jenne okay. Kakattaa gara laafoo. Na hordofaa deemu kakakkutti maa fidisee reedi gaafa jalqaba na dubbistu na dhageeffatu qaba. Reedi haasaa muddamin nama dhageeffataa deema allaale amala tokko qaba na dhageeffataa deema dubbii na ficcisiisi. Gaafa jalqaba dubbistu akkuma nama tokkootitti kana booda erga si gaafa deemu booda inni akkana jedha. Okay, isin immoo akkana jettanii wal dhageeffachuun bareedaa waan ta'eef garuu immoo maali dhimmi rakkoo keessan jiru dubartii. Anillee jechuun akka nama tokkootitti namatti himadhe malee miidiyaarra baanaa dubbadhaa hin jenneeni. Kanaaf ani aslillee dhugama jirtu dubbatee haga nama tokkootitti nuuf taa'ee jira. Dhagaa jirtanii sagalee keenya. Dhagaara. Osoo jaartummaa ta'e nu namni masriin nu tumtee namni jidduu kennatti hin falatamne Zainaba namni falatamee hin jiru. Osoo jaartummaa. Afacha'ee dhugaadha asli. Suni akkaataan an itti ba'ee fi masrii takkallee isinitti finne an. Ani wanti irratti wal lolaa jirru asli hin beeytani.
halkan san wallollee jennaan ati fuutee mana keetiin ol nagaltee achi bule. Akka tasaa ta'e immoo galgala sani mana ani jiru sanitti dhufe inni. Dhufee jennaan firoo kiyya biraa dhabe'an. Zainaba. Amma waan goonu jala keenya dhageeffadha. Zainaba. Wanni Waa'ee miidiyaa amma sirratti walitti haasofsiisna dubbii waa'ee keessan kana waa'ee keessa keessatti finna. waa'ee Dubbii keessan kana miidiyaa irratti yoo dhume wayyamoo yoo lafumatti akka danda'ame yaallee yoo rabbii walitti isin urgeesse walitti urgooftanii kuranii hojii jiraattanii yookaan illee namuu kabajaan ilmoo ofii yoo waliin guddifate wayyaa waa'ee warra miidiyaa kana maal jettame. Doktor ani waan takkaan dubbachuuf fedha. Dubbii tana amma waa'ee haasawaa miidiyaa qofa kaasne dubbataniituma. Wanti miidiyaa irratti bayaan araarsaa jedhe tokko si jiru deebi'ee namatti illee miidiyaa irratti baanaa dubbadhaa hin jenne ani. Anaaf riidii wantoota dubbatu takkatti carraa naa kennitanii. Iccitii gara laafoon iccitii eessaa fide duuba waan anaafsi jidduutti taa'amee fi akkaataa itti wallolle gara laafoon eessaa fide nagaafannaan naa bayi dubbadhu hin jenneen ani. Inni ka dubbadhe nagaafannaa dheerakkoon kiyyaaf ka isaa ka amma asliin jedhe kanallee itti himee ture ani. Gara laafoon haa fida jira. Gara laafoon haa fida. Akka baruu barbaadan taane gara laafoo fida. Reedi carraa naa kennitanii. Gara laafoo yoo jiraate lakkoofsa qoodee. Ilulleen kana ilutti himadhee jiran ilu miidiyaa baanaa dubbadhaa jedhe. Takkatti mee haa dubbadhu salaam alaikum carraa naa kenna. Ayyee dubbadhaa tolesh. Nama waliin mufatelle wal bira fidnee haasofsiisuun sooshaal miidiyaa irratti gahaa. Laa waliin arrabsuun walitti ani gara Ameenna waliin qabdu abboo jarri. waan Ilu waan nuti maqaa. Amala jedhama. Mee isin hunduu ana dhaggeeffadha. Ilu na dhaggeeffadha. Takkatti carraa nuu kennaafuma haasofna. Afaan takka qoy ilu jee takka hawaasi barsa na dhaggeeffadha. Ambar jarra sirriitti beeka bar. Akka ilmaan kiyyaatti beeka akka riyyaa qofatti osoo hin taane. Zeenabaa fi Reediin hammeenna waliin qaban. Rakkoon jidduu jiru jette ekalee indazii biloon Reediin asiin bahe asiin seen asiin bu'e. Jette makanatu iyyuu jara addaan fageesse malee akkaataa nama wal lole lamaa waliif fiddee yoo jette bun jedheetiin wal satrii walirraa mulqusanii miti ijoolleen wajjiin gaafa rakkoo walit dhufan. Bal'oo wajjiin argan rakkoo wajjiin argan gadda wajjiin argan gammachuu wajjiin argan jiran sidii galee rakkoon jaraa maal jarruu waxaxeedha ijoollee safaraati maatii wal beeka wal quuxessu wal maarree barbaadan malee hammeenya dilas lubbuu walii baay'isan hin qaban sidii galee kanaafi ijoolleen jidduu jaraa deemtanii Zeenabaa faarsaa Reedii arrabsaa Reedii faarsaa Zeenabaa arrabsitan tasgabbaayaa iluutti fufeessa. Bakka wallola jara lamaanii ati jettisanii jira. Tilaata miti jara jechuudha. Galatooma jechuun osoo guyyaa uumuu firaa'olillee waliin dubbanne reediillee dubbisne jechuudha Ramadaana keessa. Warra maraayyuu gaafanne gabbaaniin dubbanne isaan kun warra tokko jechuudha. Warra wal fuudhee ilma wal jedduu qabu. Har'a walii haa muufatan malee. Miidiyaa irra gabbaaniin dubbanne olaa dhugaasiin yoo dandeenye hiriyoota dubbisaan nuun jedhe reediillee ni dubbifne Ramadaanumaa fi dalagaa maalii waan saniif biizii taane malee sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Ennaa sanumaa biizii taanee jechuun miidiyaa irratti hin dubbanne warri miidiyaa irraa dubbatu kun tokkoffaa tokko reedii yaadee firaa'olii yaadee irra guddaan isaa tokko yoo jiraate malee reedii yaadee osoo hin taane ajandaa barbaadanii jechuun isii yaadee osoo hin taane maaliif dhimma sirra oofan kajaarsaaf jaartii kana osoo bor lafarratti rakkoo wayii dhufe ani beeku waan godhuu barbaadan osoo namni waliin mufatee waliin bu'ee ijoolleen tunniin osoo waliin jaalati wal gadhiisanii ilmoon suni dildila jechuun waliin fiddi jechuun wal argan jechuun ilmoo ofii ilaallachuu reediilleen ilmoo yoo fudhate isiillee yoo fudhate dildila ilmoon kunniin addaan isaanii kutu waluma argan jechuun gaafa tokko ijaan waluma argan haga du'anitti maaliif ilmoo wal jedduu qaban dhiisaa jedduu namaan seenina nuu ka reedii